jirre dhukkubni kun akka hin jirre biyyi jeequmsa keessa guddaa akka hin turre torbaan sadii intarneetiin akka cufamee jire kan nama otoo akka hin recognizing godhini cadhiseetumaan I don't know levelii bakka gadi bu'ee natti fakkaata akka laachifatu. Sagaleen hin jiru. Yee galatoomii seen danna boxiqqoo ishee duubatti mataa kee iskiriinii keessaa ba'aa jirta. Okay. Achumaanii mataan kee muramee jira iskiriinii keessaati yoo xiqqoo eeyyee. Tole galatoomii achumaan immoo waanuma nama gaaffiima nama seenaaf dhiyeessee dirree siyaasaa biyya Itiyoophiyaa keessa eenyufaatu jira marii kaleessa godhame sana keessatti dhaabbileen siyaasaa biyya sana keessa socho'aa jiranii hundumaa kan hirmaachise turee akkamitti ilaalte danna? Ilaaleera sagantaa isaanii diraamaa isaan qopheessanii garri durii diraamaa iyyuu diraamaa xiqqoo ija nama harkisu hojjetaa turanii amma immoo baay'ee akka gadi bu'aa deeme agarsiisa. Tariitii Abiy Ahmed addunyaa fi uummatatti kunoo ilaalaa paartilee mormitootaa waliin hojjetaa jirra waliin haasa'aa jirra jechuun kaamuflaajii uffateeru agarsiifachuu barbaadeeti malee tokkoffaa mariin taasifame waan sabstaansii qabu waan baay'ee irratti hin argine doorsisumaa fi wantootuma kanaan dura itti beekamu kijibaaf olola sanniin odeessuudha. Lammaffaa fi irra caalaa silaa jarri kun waan ilaamee keessatti uumeeru ta'e yookaan immoo namoota waaqaanii jedhamu vokaabularii isaanii keessa iyyuu hin jiruuf malee oduu keessa jiraate waan dhokatan gochiisaan hojjetan. Hoggantoota siyaasaa mana hidhaatti oofanii warra ofii isaaniitii akka barbaadan fakkiitti taphachuu barbaadan diraamaa waliin hojjechuu fedhan daniiti kan isaan waliin ta'anii gara biraatiin ammoo wannummaan isaan achi keessatti haasa'an wanni silaa dhaabbilee foolii marii dhaabbilee siyaasaa of keessaa hin qabu gabaabumatti hin qabu in a sense namoonni hoggantoonni dhaabbilee siyaasaa jedhaman mana hidhaa keessa jiraachuu qofa osoo hin ta'in akkaatummaan isaan itti handpick godhanii namoota dhiyeessanis raashinaaleen achi keessatti marii fi dhiyaates homaa wanta sabstaansii of keessaa qabu tokkollee hin argine irra caalaa akkuma seenaan illee dubbatte homaa yookiin sodaachisamaa fi wanti biyyi nagaa qabdi biyya illee hin jiru Itoophiyaadhaani impaayiraattiin nagaa qabdi kunoo ni jirra jechamaa fi malee wanta tonaaroo qabu natti hin argamne. Yeroo na gaafatte jarri sodaa guddaa keessa akka jiran agarsiisa. Huccuucamanii gara itti ba'an dhabanii malli harkaa waan badeeru fakkaata. Suni ammoo sochiin qabsoo taasifamaa jiru ija godhataa akka deemaa ta'uu isaa nama. Tole egaa bobbota gara keettan deebi'aa kaleessa walgahii taa'ame sanarratti wanta olaantummaa seeraa mirkaneessuu waan jedhu tokkotu ka'ee ture namoota siyaasaallee dabalatee olaantummaan seeraa akka kabajamu yeroo ammaa rakkoon biyya sana keessa jiru rakkoo siyaasaa wal xaxaa biyya sana keessa jiru akkasittiin doorsisa waan fakkaatu tokkotu ture ergaa sana akkamitti ilaalte obbo Gutta? Galatoomii lattu ani waan kana akkitti ilaalu dura dursoo biyyi sun akkaataan isin keessa itti jirtu ce'umsi bara dheeraaf uummanni biyya sanii kamii mirga dheebote qabsaa'ee fide eessa gahe garam deeme eessa gahe osoo arginu bira darbee ammoo dirree siyaasaa xiqqoo banamee ture cufanii morkattoota siyaasaa uummata biraa fudhatama qaban mana hidhaatti guuranii artistii beekamaa Oromoo magaalaa guddittii biyyaa walakkatti ajjeesanii kanarraa ka'anii siyaasaa guutuu sekiritaa jechuun siyaasaa gara nagaa eeguutti deebisan kana biyyaatti deebisanii jechuudha. Kuni diraamaa dursanii akkaataa ittiin jeequmsa uumanii mootummaan
by very nature mootummaan gaafatamni isaa nagaa uummataati, nagaa biyyaati. Biyyi tokko mootummaa wanti isa barbaachisuuf waan namoonni agartee dhuunfaan gochuu hin dandeenye uummataa godhaa jechuudha. Akka uummanni barbaadutti mootummaan uummanni filate tokko uummataa hojjetaa jechuudha. Isaan akka ofii barbaadanitti yeroo ce'umsaa akka waan filatamanii ilaalanii goolii uumanii goolii san keessatti aktaroota jajjaboo keessaayyuu kaampii Oromoo keessa jiran karaa nagaatiin cichanii falmaa guddina siyaasaa beeksaniitiif qooda guddaa qaban mana hidhaa kaa'anii waamichi akkasii gochuun qaanyi uummata Oromootiif an duraan dursee jaarmiyaan Oromoo hin jirre jedhan ka uummata Oromoo biraa beekumsa argatanii silaa biyyasan jedhan yeroo akkasiitti waamichi akkasiitu fiiganii dhaquun yeroo uummanni Oromoo diddaa keessa jiru. Sabni Oromoo yeroo ammaa waraana isarra labsame kana didee falmasaa jira karaa danda'e hundaan. Walgahii akkasiitu beekumsa kennuufiin sararri turree jedha. Haal dureen silaa hidhamtoonni siyaasaa ka Oromootiif ka biraallee ka beesan keessa jiran ka sababa jeequmsa amma artistiin beekamaan ajjeefamee ittiin hidhaman gadhiifamuu qaban. Ka jedhu haal duree akkasii qabaatu isaanirra ture. Sabistaansii ilaalchisee akkuma obboleeyyan kiyya jedhanii sabstaansiin isaa diraama baay'ee gadi bu'aa jechuudha. Warroonni akka amma gaafii amma dhiyeessite nagaa biyyaa eeguu tasgabbii waan barbaadan warra achi keessatti diraamaa lama argita. Tokko ka waan haasa'uun beeknetu achi jira. Inni kun ammoo ka hajaan guutamtee fi Prime Ministeerii biyya sanii ofiin jedhee namichi amma silaa ce'umsa akka hogganu amaanaan itti kenname kan galateeffatan achi ta'anii galata itti roobsanii jechuudha. Nama erga gaafa biyya san akka hogganu ce'umsi dirqama itti kenname ba'aan itti kennameeti jeequmsa galateeffatan ta'anii. Nama meeqatu manidhaa jira, daa'ima meeqatu karaarra dhumaa jira waan gadi ba'anii mirga isaanii gaafataniif kuni biyyattiin sun yoomiyyuu caalaa gara faca'uutti tokkoffaa uummata Oromoo irra lola bantee uummata guddaa utubaa biyya sanii irratti lola bantee nagaa eeggachuun waan waliin fakkaanne waan waliin simanne gabaabumatti walgahiin kaleessaa warri itti fakkaatee amma dameen warri amma aadaa durii moodela Itiyoophiyaa durii san hawwanii taa'anii faxooratanii taa'anii kolfaa turan hin argine. Maaliif ajaan isaanii guutameen nagaaf tasgabbiin bu'aa jira. Uummanni agartee isaanii mormu hidhame kunni hiree hin arganne agartee waltajjii qulqulleessine Itiyoophiyaa akka waan bilisoo kun uf sobuu diraamaa sobaati. Waan soba akkasii kan uummanni Oromoo tiif uummanni biraallee sabaaf sablammii biyya sanii diraamaa akkasii kana bira darbee jira. Yeroo amma informed society hawaasa waan hunda beeku hawaasa odeessa argatu kana keessatti nama haga tokko ajjeesanii qabsaa'ota beekamoo hidhanii diraamaa akkasii hojjechuun tarka eguruunuu isaan hin ga'u. Sodaa guddaa keessa jiranii fakkeessu jiranii kana uummanni Oromootiif uummanni sabaaf sablammiin biyya sanii dura dhaabachuu qaba, diduu qaba, diddaan itti fufuu qaba, beekumsayyuu kennanii fi mootummaa kana wajjin sirbuun yeroon isaa darbee jira jedhan. Tole galatoomii buttaa seena gara keettanii deebi'a. Abiy Ahmed badhaafamaa Noobelii nageenyaa yeroo ammaa kana garuu maali rakkoo amma mudataa jiru kanaa fi ga'een isaa maal ture gumaachinni rakkoo biyya kana keessa jiru keessatti soodoma taphata. Abiy akka Nobel Prize winneriitti jechuudha. Kamu jechuun maalidha Nobel Prize jechuun naga uumuudhaan kennaa sun kennameef jedhee kennaa guddicha addunyaa namaa kennamu. Akka nama naga buusutti yoo ilaalte jette inni farra nagaa ta'ee argame ta'ee ilaalee jedhama. Waggaa lamaan dura yoo Abiy aangootti dhufiniin dura haala inni biisu irra jirtutti akka Oromoo ta'an ta'in iyyuu akkuma Itoophiyaa guututti iyyuu haala biisu irra keessa jirtu. Nama meeqatu hidhamaa jira, nama meeqatu madaahaa jira, nama meeqatu du'aa jira, kalee ka isaan dura irra jirtuu fi haala nama biyya irra jirtuu ilaalte jettee nama naga eegu otoo hin ta'in nama farra nagahaaf ta'ee ta'in jedhee ilaalee jira. Maybe namni gariin warri isa deeggaru ilaalcha jira, security nama waan nama sukkaneessu waa hedduu argite jetta. Security warra jaraatti balleessee baanii maal jechuu ni danda'a. Kan beeku qabnu at the end of the day warri mootummaa kanaa hojjetu hundi isa jala jira. Balleessaan gaditti badee jidduu keessatti badee jedhee he is responsible. Otoo biyya alaa kana ta'e si galee balleessaa akkasii yoo nama marga nyaachistee jettu yoo namni gudeedamee bineensa nyaatamu mootummaan irraa bu'ee jedha aangoo isaa irraa bu'ee
bulchuu hin dandeenye nama isin bulchuu filadhaa jedhee paarlamaaf dhiyeessee jedha sigalee garuu biyyi Itoophiyaa tun dimokiraasii waan hin taanee fi biyya uummataan bulu dimokiraasii tun ta'in biyyuma ummataaf yaadu waan hin taanee fi otoo biyyi guutuun gubattee jettee akka ilaaltu xiyyaatitti muummichi ministeeraa ka amma aangoo irra abiyyiinis ta'ee nama biraas ta'eetiin wannummaan rakkoo uumee aangoo irra jarbuusu hin jiru yoo rabbi dhufee du'aa fi humnaan irraa buusan malee ilaalchi aangoo irraa akka taa'aa jiran respoonsiin akka inni kennaa jiru laatte jechuun nama kennaa nageenyaaf fudhatee dhiisii otoo biyyi sun gubattee jettee hanga dhumasii aangoo irra akka taa'u natti fakkaata akka yaada kiyyaatitti. So kanaafiyyuu balleessaa balleeffamuuf yakka uumamuuf badii biyyarra deemaa jirtuuf bu'iinsa uummata walitti bu'iinsaa gorra'iinsa nameensaa beelamiinsa dubartiitii tumamiinsa namaatii fi haala malee hamilee uummata Oromoo keessattiyyuu uummata Oromoo maa'oo jettee Dr. Abiyyi waadaa kakuu ilmaan Oromootiif kakatee dhufe itti deebi'ee ammoo wanniin isinii waadaa seenu jedhe waggaa 2 keessatti filannoo bilisaa fair and free democracy election fair and free election addunyaadhaatis ka waadaa seene ka amma addunyaanis dubbataanii jirtu okay ka wajji haasahaa jirru kanaafiyyuu nama akkanaa kana kan aangoo irra jiru farra dimokiraasii farra nagaatiin jedhee akka nam tokko ittiin ilaalee jira. So kara biyyatti ce'iinsaatti rakkoo uumaan itti fakkaatan laaltu. Tole galatoome seenaa dannaboo ammallee iskiriinii keessaa baataa xiqqoo ishee gara duddubaatti siqeeti. Gaaffiin gama biraatiin sirni Abiyyi leellisuu yeroo baay'ee mormiin isa muddataa jira. Sirni kun sirna attamiiti maaliif mormiin isa mudataa akkasumas immoo dimokiraasii ijaaruudhaa fi sirni Abiyyi leellisu kun sirna dimokiraasii ijaaruudhaa biyya sana keessatti akkasumas immoo furmaata ta'a gaaffii Oromoof kan deebisuudhaa isa jedhu kamitti ilaala. Isaan wal qabanii laaluun kan barbaachisu eenyummaa Abiyyi mataa isaa laaluun barbaachisaadha. Abiyyi nama akka warri faranjoonni odeessan san nama kaleessa yookaan waggaa 3 afran kana keessa as ba'ee miti. Nama track recordii yakkaan guutame qabu. Duratti illee waa'ee noobelii kaastee turte waanuma faranjiin tuffii guddaa Afrikaa irraa qabduu fi arrabsuu waan barbaadduuf Abiyyiin noobela kenniteef malee quite frankly Abiyyiin kamalu noobelii osoo ta'in silaa kutuu waa'een mirga namoomaa, waa'een dimokiraasii, waa'een olaantummaa seeraa jara kana biratti fudhatama qabaate silaa inni mana murtiitti dhiyaatee justiceetti dhiyaachuu turre. So Abiyyi nama kanniin godhuu fi amma waa'ee nageenya wal qabatee kanniin qofaan namni kun nama gaafatamummaan itti dhaga'amu miti. Isa dura immoo dubboo isaa yoo ilaalte waggoota 28 darbanii Abiy Ahmed tokkoffaa loltuu ta'ee kan inni tajaajilu. Humna waraanaa ka yakka sanyii duguuguutiin beekamu, ka dubartii gudeeduun beekamu, ka violence hin beekamu keessatti foot soldier ta'ee hojjeta. Isa booda maal ta'e basaasa ta'eeti ka agency basaasaa jaraayyuu ka ijaare isa. Achi keessa yakkoonni gurguddoon empire Itoophiyaa jedhamu san keessatti hojjetaman. Yakka sanyii duugaa godhi, lafarraa buqqifamuu godhi, torture, deliberate starvation kanniin hunda ka agency'n sun hin qopheessine hin jiru, ka agency'n sun harka keessaa hin qabne jiru. Kan ammoo ka jalqabarraa kaasee ka hundeesse nama Abiy jedhamu kana. Akka asisfaayee namoota as buuteen isaanii dhabame. Hagammaa hin jiraniif du'anii isaanii hin beekamu. Kumaatama 100 kan lakkaa'aman ka ajjeefaman. Kanniin hunda ka qindeesse kan godhe bara wayyaanee keessatti jaarmiyaa yookaan institutionii Abiyyi tajaajilaa ture. Kan inni ijaare qofa osoo hin ta'in kan inni tajaajilaa ture. Akka basaasaatti namoota biyya jiran qofaayyuu miti. Namoota biyyaa baqatanii biyya ormaatitti koolugaltummaa fudhatan hunda adamsanii dhaqanii qabanii fidanii biyyatti ajjeesan. Tasfaa'uun cabanaaf akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama. So this is who Abiy is. Practically yoo track record isaallee yoo laal
Lammaffaa immoo Abiy Ahmed kan bakka bu'ee muummicha ministeeraa ta'e Oppidiyoodha. Oppidiyoon ammoo dhaaba gudeeda diinaa keessaa baate ka diinni kaayyoo ofii fiixaan baafachuudhaaf bixxilee bocee balxeessee hojjete. Achi dhufti Abiyyi dhaaba kana keessaa ba'e jechaadha. Kanaaf nama kana hundumaa baadhatee jiru muummicha ministeeraa ta'ee gaafa dhufu wantoonni kun hundumtuu cancel ta'aniiran jechuu miti. Of course yeroo dhufu nuti shororkeessaadha, mootummaatu yakkamaadha, kana hundumaa balleessineerra jedhee word by word dhiifama gaafate. Garuu waggoottan lamaan inni aangoo qabatan keessatti wantoonni inni hojjete gaaga'umsi inni raawwate kan waggoottan 28 keessatti raawwatamanii walii gadi miti. Tokko sana. Lammaffaa taphni inni taphatu wayii ni jira. Yeroo hundaa itti gaafatamummaa fudhachuu hin barbaadu namni. Wantoota fakkeenyuma xixiqqoo isinii kenna torban darbee haasaa wayii godhaa ture. Haasaa san keessatti waan hedduu na kolfalchiisuu fi nama taajabsiisu. Namtichi kun waa'ee argitaniitti yoo ta'e waa'ee qaama miidhamtoonni rakkataa jiranii, namoonni qaama miidhamtoonni waan nyaatan qabanii, akkasumas immoo harka qalleeyyiin wanta mirgi isaanii miidhamaa jiran yeroo gaafatanii deebiin inni kenne maalin Ameerikaa fudhadhaa jedhe. Ameerikaanii namoonni food voucheriidhaan jiraataa jiru. Kanaaf akka furmaataatitti wanni inni deebise hojiin tola ooltummaadhaa kun babal'achuu qaba. Fakkeenya inni fudhatee kaase daandiiwwan nuti kennaa hagamta akka warra qaama miidhamtootaaf jawaadha. Gamoowwan kenna hagamta akka warra maanguddootaatiif kan kana fakkaataniif jaadha. Kanniin warra chaaritiitu hojjechuu qaba jedhee gara sachitti. Akkuma fakkeenyaatti isin fudhataa jira. Namni kun muummicha ministeeraati. Muummicha ministeeraati jechuun bakka bu'aa mootummaati. Silaa akka mootummaatitti itti gaafatamummaan inni qabu legislationiin bahee daandiiwwan yeroo hojjetaman waa'ee qaama miidhamtootaa kanaa into consideration godhee ijaaramuu qaba, reinforce ta'uu qaba. Namoonni miidhamuu, namoonni beela'uun mirgi isaanii sarbamuudha. Kanaaf immoo distributor ka ta'e mootummaadha. Kanaaf mootummaan sadarkaa labsiitti, sadarkaa poolisiitti, sadarkaa imaammataatti mootummaa wantoota godhuu qabutu jira. Kan inni irraa dubbachuu malee wantoota akkasii. Instead kan inni dubbatu chaaritiin dhiyeessuu qaba waan jedhu. So waa'ee gaafatamummaa ofirraa dhiibu yeroo baay'ee kan arginu yoo namoonni seeraan ala ajjeefamanii jedhamanii gaafatamanii jedhanii gaafataniini ani milishaa ganda keessaati jedhu. Garuu akkaataa heera mootummaa biyya saniitiin waan loltuuwwan amma yeroo darbe Amboo keessatti gang rape godhan intala garaa qabdu nama dawudee geessee jirtu. Shaashamannee keessatti magaalaan itti dhaladhe keessatti ammaan tanatti dubartoota mana hidhaa keessatti da'anii daa'imman dhalattuu mana hidhaa keessa jirtutu jira. Ammaan tanatti maanguddootatu jira mana hidhaa keessa abbaa kiyya dabalatee. Isaan kanneen ammatu Abiyyi gaafatte lakki ani maali bulchaa gandaati jedhe. Garuu constitutionally yoo laalte waan loltuun tokko raawwatuuf itti gaafatamaan ajajaa humnoota waraanaa biyyattii saniiti. Itti gaafatamummaa tokkoffaa kan fudhachuu qabu akka inni paaster yeroo tokko paasterii fakkaatee yeroo tokko nama agartee chaaritii hogganu fakkaatee dhiyaatu sanii miti. Namtichi nama diraamaa hojjechuu danda'u nama waggoota 28 fi shira akkasii xaxuun beekame garuu addunyaan kan beekuu qabu uummanni kan beekuu qabu yakkoota biyya san keessatti hojjetame hundaa itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaadha. Mootummaa yeroo jedhamu ammoo mataa irraa jalqaba jechaadha wanti kun. So bifa saniin kaa'uu barbaada. Kabiraa waa'ee rakkina biyya jedhamtu sanii ani Itoophiyaan biyya jechuu hin danda'u. Because amma waa'ee siyaasaa yookaan argumentiif dhiyaatu miti. Itoophiyaa is an empire. Harcee sirna kolonii Afrikaa Itoophiyaadha. Harceen haftee Itoophiyaadha. Because kontekstii san keessatti ilaaluun barbaachisaadha. Minilik maaliif uummata gimiraa lafarraa fixe?
Oromoo walakkaa ol maaliif ajjeese? Kafaa maaliif ajjeese? Eenyutu dhiiga waraanni yeroo san taasifame akka warri naftanyoonni jedhanii seera eegsisuu fi miti biyya namaa weeraruuf waraanni sunniin kan taasifame. So Itoophiyaan hadhaa biyyi ganamaa galgala faarsituun Abiy, by the way, walgahii dheengaddaa irrattis waa'ee Minilikii fa'aa waa'ee Haile Sillaasee fa'aa irra deddeebi'ee namni kun kaasee faarsaa jira. Kun immoo jechi afaan isaa keessaa baasu poolisii inni persii godhaa jiru agarsiisa jechaadha. Kanaaf yoo akkasitti kontekstii badhaa san keessatti yoo laalle malee rakkinni amma nuti irraa haasa'aa jiru aktivistoota haa ta'an, miidiyaas haa ta'u, warra biyya alaa jirus haa ta'u, saayiboottan isaas haa ta'u, kan irraa haasa'aa jiran dhukkubicha osoo hin ta'in mallattoo dhukkubichaa irraa haasa'aa jira. Kanaaf yoo maddi rakkoo kanaa maal akka ta'e gadi baafamee yoo dubbatame malee furmaanni gaanfa Afrikaatitti nageenyi dhufa jedhanii haasa'uu hin danda'amu. Abiy ammoo nama waan kanaaf maluu miti. Wanta kanaaf furmaata fiduufis nama maluu miti jechaadha namni Abiy jedhamu. Abiy dhuunfaa isaatti osoo hin ta'in institutionimti inni bakka bu'u. Akkuma duratti dubbadhee gudeeda diinaa keessaa baatee viidiyoon booda ODP ofiin jedhanii booda immoo sanuu jijjiiranii PPO maali jedhani PPO jedhani PPO something. Kunniin martinuu status quo san eeguu fi kan ijaarame isaan jala sararanii dubbataniira amma waan jedhaa yookaan waan irratti mari'annaa garuu waa'ee tokkummaa Itoophiyaa mariif hin dhiyeessinuu jedhan. Waa'ee tokkummaa Itoophiyaa isaan mariif hin dhiyeessinu jedhaa jiranii kun waa'ee legacy Minilik, legacy Haile Sillaasee mariif hin dhiyeessinu waan sanii gadi irratti mari'annaa jedhan. Garuu rakkina kana immoo kan fide waan jarri kun hojjetan. Kanaaf wannoo uumaa maal inni maqaan isaa vicious circle uumuuf deema. Garuu uummanni Oromoo sadarkaan dhimma uummanni Oromoo waan kana deebii itti kennaa jiru ka vicious circle sana cabsuu danda'u waan ta'eef silaa beekanii dhimmi kuni dhimma gaanfa Afrikaa guutummaatti ilaallatu ta'uu baramee qooda fudhattoonni martinuu irratti hirmaachuu danda'u turre ture. Isa kana ammoo kijibni Abiyyii fi diraamaan inni hojjetaa jiru wantoota kanniin year of akka kabarraa ta'ee jiraatu taasisuuf yaaliin ka godhamaa jiru. Qabxiiwwan kaawwan boodatti dhufuu obboleewwan kiyyaaf hin carraaqisa. Tole galatoomii obbo Butta Kaleessaa gaazexaa Aften Poostan ka biyya Noorwee irratti barreeffama Profeesariin tokkos akkasumas immoo namni qooqama Oromoo qabu tokko waan barreesse keessaa waan hin argee sirni Abiyyee daandii irraa ce'ee jira jedha. Mee achuma waan gaazexaa sana keessatti argiteef akkasumas immoo akkamitti daandii irraa ce'ee Abiyyi? Dhugaa nattu gaazexaan biyya kana Aften Poostan jedhamu gaazexaa guddaa, gaazexaa mootummaati. Ka bal'isee kabareejii guddaa qabu hojjetu. Yeroo jalqabaatiif waa'ee biyya sanii akkas isaan yeroo baay'ee waan guddina diinagdeen biyya Itoophiyaa waan akkasiitiin guddate waan akkasiifaa dubbatan malee waan siyaasaa akkasii irraa koomentiiyyuu kolomanii akkasii hin qabani. Akkuma jette namni waa'ee Itoophiyaa qoratu Profeesar Sheetil Tiroonbool jedhama. Biyya sanii siyaasaa biyya saniitiif konfliktii waan akkasii kanarratti gorsallee kenna. Inni kun ammoo iskoolaara biyya sanirraa dhufee asii baratee egaa achirratti yaada isaa barreessee Tashooma Hundumaa jedhama. Inni illee nama Oromooti. Maal jedhanii mata dureen isaatu namtichi nagaa buusuun Noobeela nagaa argate bara dheengaddaa faarfamaa ture waggaa tokkoof gara ji'a 10 faarfamaa ture. Amma karaa irraa maqee jira. Karaa irraa badee jira jedha. Karaa irraa jechuun waan silaa itti faarfame san waan addunyaan gaafsan tattaaffii yeroo san godhamee mootummaa Eertiraa wajjin hariiroo haga tokko biyya keessatti dhiibbaa qeerrootiin sanuu dhiibbaa ummataatiin jijjiirama dhufe san hojiirra oolchuuf haga tokko hodhamtoota gadhiisuu namuu jaarmiyaa siyaasaa biyya alaatii galchuu dirree siyaasaa bal'isuun suni deebi'ee gara dukkanaa deebi'aa jira. Keessaayyuu garuu Profeesarichi maal jedhaa durallee taanaan badhaafni sunu yeroo malee kenname. Haa ta'u malee warri kenne
addunyaan fakkeenyaaf Roomaan halkan tokkoon hin ijaaramne initiatiivii tattaaffii inni godhame kana ilaalamee jajjabeeffamuu qaba jedhamuun kennamee fi waan jedhu. Fi biyyi bara dheeraa mirga dhala namaa sarbuu irratti hundooftee impaayera akkuma obboleessi jedhe impaayera humnaan ijaaramte tokko waggaa lama keessatti dimokiraatoftee uummanni waan fedhu filata jennee jechuun hanqinna akka ture hanqinna ilaalchaa akka ture illee caqasa namtichi maaliif aadaa agartee dimokiraasii warra diktaator mootummoota abbaa irree kana yogguu laalluun keessaa isaan gara Afrikaa jedhanii baay'ee jarjaree badhaasni sunuun jarjaree akkaataan inni itti deemaa turellee baay'ee nama hawwatu malee wanti akkasii dhalachuun waanuma shakkamaa ture. Maaliif biyyi sun irreen ijaaramtee biyya irreen ijaaramtee uummata hedduuf keessaa qabdu uummanni sabni gurguddaan akka Oromoo, Samoonni akka Kibbaa, Sidaamaa, Somaalee, Affaar mirgi isaanii itti hacuucametti uummanni deebi'ee filmaataanii waan kana hin sirreessa jechuun laafaan turre haa ta'u namtichi waggaa tokko waan karaarra jiru fakkaataa ture deebi'ee waan hunda cufee abdiin hundi dukkanaa'ee paartii akka ofii barbaadanitti tolchanii uummatatti gadi fe'u yeroo uummanni nama barbaada akka ofii barbaadetti ijaaramee siyaasaa agartee walqixxummaa biyya sanii kan uummata sanii hundaaf ta'u gaafa Afrikaa tasgabbeessu. Ka jedhu walumaa galatti maxxansaanii kan isaan jedhanii ka gaazexaa karaa irraa maquu isaati. Karaa Nobel Priisiin ergama sila dhaamsa gaaf sana si fudhate. Daayirektarri Nobel Priis Instituutii ka jetteen gaafsanii tattaaffii ati gootuuf badhaasa kana siif kennine haa ta'u malee nagaa biyya san keessa malee chaaleenjii rakkoo baay'eetu jira rakkinna san uummata wajjin ni furta jennee abdii qabna ka jedhu jala sararanii itti dhaamanii jechuudha isaan gaafsan. Kun hundi dukkanaa'uu isaatti amma mirkaneessanii jechuu isaan. Gara biraatiin TV'n guddaan biyya kana Inaarkoo ka jedhamullee isa tarii booda itti deebinaa waan biyya sanii waanuma mootummaa irraa dhagaaniif waan humnoonni Itiyoophiyaa durii faarsan barreessan fudhatanii uummanni Oromoo uummata guddaa gad xiqqeessanii akka raadikaal guruppii tokkotti gad xiqqeessanii TPLF walii galanii biyya san diigaadha waan jedhu tokko Itiyoophiyaa irraa dabarsuu yaalte miidiyaan addunyaa achitti ilaalaa jiru biyyi sun namichi kun waan badhaasa argatee fi akka durii jallisanii taa'anii ilaalaa hin jiranii irraa dubbachaa jiranii wanti isaan dubbatan hundi dhugaallee ta'uu baatu ilaalchi ni jira. Kun egaa hagam akka uummanni biyya san jiru keessaayyuu uummanni guddaan akka Oromoo ka biyya asii kana jiru dhiibbaa nuti goonu fakkeenyaaf uummanni bahee amma gaazexaa sanirratti wanti sirriitti mul'atu gaafa inni dhufu akkaataa itti simatamee fi amma waan ta'aa jiru lafarratti uummanni qeerroon Oromoo biyya alaatti dhalatee guddatu kun gadi bahee sagalee uummata biyyaa san akka ta'aa jiru kan wal bira qabanii waan wal faallessuu jechuudha. Waan wal faallessu tokkoo fi namtichi karaa irraa maqu tiraanzishinii ce'umsi jedhame akka karaa irraa maqe itti lafa kaa maxxansaan sun jedhu. Tolee galatoome Buttaa. Seenamee Abiy Ahmed waadaa inni seenee keessattuu guyyoottan 100 dura hojii eegale keessatti waadaa seenee fi hojii xiqqoo mul'isee fi amma immoo qabatamaadhaan waan biyya sana keessatti deemaa jiru hidhaa hooggantoota siyaasaa laalchisee dhiittaa mirga namoomaa ta'ee waa'ee dirree siyaasaa mee kan akkamittiin wal bira qabdee madaalta waadaasaa fi gochaa raawwatamaa jiru achumaan daandii irraa ce'uusaas kan nutti agarsiisu. Okay. Ka daandii irraa ce'uu fi so ilaala fakkeenyaaf nam tokko fakkeenyaaf pirezidaantii Ameerikaa fudhattee jettee namichi kuni maal dhaabbateetiin jijjiirama akkamii ummataaf fidaa gaaffiin fedhiin ummataa maal ummanni isa file constituency si galee mootummaan tokko yoo biyya bulchu naaf tala walumaa galatti bulchiisa biyya saniitiif ta'a ka fileefillee kan filamneef isa fileellee jechuudha haa ta'u malee constituentiin isa filanii gaaffii tokko lama sadii jedhanii gaaffii san hin deebisa jedhee kanaaf mallaqatti baasanii yeroo isa kaampeen godhanii jaalala kennanii isa faana deemanii isa akka aangotti dhufu godhanii filatanii kanaaf constituentiin sanii account ta'uu qaba especially yoo lammata deebi'ee filatamuu qabu jechuudha. Kara kaa'in ammoo muummicha amma biyya olaatti jette muummichi kun filatamee filannoon asin dhufe. Biyyi Itoophiyaa sun rakkoo guddaa irra buutee jennaan mootummaan Ameerikaa keessatti dhiibbaatti godhe. Nama Oromoo as fiduu baannaan
biyyi sun gubachuuf deemaa jirti. Qabsoon kuni balbalaan gahee jira. Paalasii kana seenuuf qeerroon Oromoo seenuuf balbalafuu jirti. Haatattamaan malli maalii kan jedhu kana dhiibbaan keessa ture. Kanatu TPLF waraanaan otoo hin ta'in aangoorraa gadi buutee jette dhugaa dubbannee jenne. Kan buusee jedhee du'iinsa ijoollee Oromooti. Sabaaf sablammiin illee ta'aa himaatu garuu du'iinsa ijoollee Oromooti. Du'iinsa qofa otoo hin ta'in pireesharii mootummaa addunyaarraa itti dhufetu TPLF amansiisee jeneraaltota ka dhiiga ilmaan Oromoo harkaa qaban ka safuu hedduu godhan waggaa 30 guutuu ka Oromiyaa qorgaa bahan guutuun aangoorraa gadhiifamanii kan jedhanii fi biyyi sun gubachuuf deemti. Kanaafiyyuu namni biyya sana tasgabbeessuu danda'u nama tokko qofaa namni sun ammoo Oromoo ta'uu qaba jedhanii fi amansiisanii TPLF gabbuute. So Abiyyi carraa fiiginsaa argatee filatamee uummataan hin dhufne. Kanaafi Oromoo tasgabbeessuuf exclusively sabaaf sablammii osoo hin ta'in saba Amaaraa osoo hin ta'in Oromoo tasgabbeessuuf as fidanii jiran. Akkuma as fidan Abiyyi irratti as ba'ee akkuma beenu sa'aa 11 irratti dhufeetiin yaa uummata keenya dhiifama nu godha. Carraa nu kenna. Addunyaan illee uummataan illee kan hin jedhee biyya kana hin ceesisa gara dimokiraasii. Dimokiraasii ceesisuuf ammoo filannoon fundamentaalii waan guddaa tokko filannoon godhaa jedhee. Guyyoota 100 san duraa fi akkasuma godhee jedhe sigalee biyya sana paartilee addunyaa irratti jiran diyaasporaa jiran guutuu akka jarri dhufanii biyya keessatti hirmaatanii seera civil society sana amandi godhee jedhanii akkasumas waggaa itti aanu dabree jedhee akkasumas immoo miidiyaa liberalize godhee jedhee carraa uummataa kennee jedhee nutillee akkasii biyya gallee jenne ji'a 3 guyyaa 10 jechuun guyyaa 100 san keessatti jijjiirama saffisaan kan isaallee Nobel Prize akka kennee jiru akka hamilee isaaf ta'u kan gochisee jedhee jijjiirama san guddaa godhee ture. Haa ta'u malee achi booda reverse godhe completely karaa irraa bahee jira. Karaa irraa bahiinsi isaa waadaa kalee itti kakatee seene sa'aatii dhumaa irratti dhufee filannoon hin dhufne akkuma siin jedhe kan si galee filannoon hin dhufne waadaadhaan dhufe wanni dhufee sunillee uummata Oromoo tasgabbeessuudha. Addunyaadhaan filannoo dhugaa fair and free election ni kennaa jedhe. Completely san amma dhiisee jira. Ajandaa biraa keessa jira. Yoo san laaltee jette kakalee isa aangootti temporary haceessuuf kennanii ka inni waadaa fudhatee dhufee fi ka amma inni godhaa jiru duddaaf laffeedha. So sanoo laaltee jette waadaa cabsee jira jette gabaabinatti. Kara kaayeen ammoo duratti illee ka dubbadhee itti da'uu barbaaduu jiraatee jette lachuu biyyi tun garam deemaa jirti. Biyyatti akkuma guutuu keessattuu saba Oromootitti yoo ilaalle jennee I think jiraachuun dhaaba muummicha ministeeraa kan Oromoo ta'e kafaa Oromoo dubbatu kan Oromoodha jedhee dubbatu burjaajamiinsa yoomiyyuu qolatti Oromoo keessatti ta'ee jira. Kan yeroo Haile Sillaasee keessatti galee Oromoo garatti godhu wallaalee cinaan as jira cinaan akka dhaabatu rakkoo guddaa nu ta'e. Namni Oromoo kan mootummaa kana keessa jiru kan hedduu keessa illee dhaabbataa jiru kan beekuu qabu laftuuni dalagaa isii maalidha? Seenaan yoo mallaqa kana kaffalluuf yookiin ammoo isii nuun deemti jennee kan waadaa seennee si faana deemnuuf waadaan isii sun kalee maal ture? Waadaa sana galmaan gahaa jirti moo isii nama biraatiin dalagdi jedhee uummanni Oromoo deebi'ee of gaafatuu qaba si galee namni kuni kalee aangootti yoo dhufu eenyutu isa aangootti fidee aangootti akka dhufe ammoo maal jedhee sanyii irraa hojii kam haasaa kamtu dalagaa irra oolee haalli uummanni jiraatti Oromooniyyuu Oromoon I think dogongorri opinion gootee akkana fakkaatu keessa warroo aangoorra ture waggaa 30 aangoorra ture miidhamiinsa ilmaan Oromoo kan argaa turan. Miidhamiinsa ilmaan Oromoo kan achi ilaalanii jarri keessa ta'anii ilaalaa turan akka itti namni tumamuu akka namni biyyaa miidhamanii argine madaa Oromoo ture. So gaafiin uummata Oromoo misooma qofaa gaafiin uummata Oromoo developmentii qofa ta'etti mul'ate dogongoraan misooma irratti yoo focus goone maybe uummanni kun dalagaa yoo argate akkasiin addunyaa waan qaba qabu siin jedha addunyaa kan dubbataa jiru amma akkuma gaazexaan Norway kan dubbattee jettu rakkinni kun saba extremistiidhaa fi TPLF wal ta'anii qeerroo hojii dhabdeetti fayyadamanii biyya jeeqaa jiran kan jedhu dogongorri guddaan iyyuu achi galee gaafiin Oromoo gaafii hiyyummaati miti dhuguma hiyyummaa illee qabne gaafiin Oromoo ammatti yoo tunga hin gaafii eenyummaati. Gaafii ofiin bultummaati. So suni gaafiin isan keessa kamtu deebi'e. Amma yeroo kana keessatti namni nu martuun beena. Finfinnee keessatti namni nu beeknu gorra'amee jira. Mana nu beeknu keessatti gorra'amee jira. Salphannee jirra akka namaa tokkotti. Ol qabannee deemuu dadhabnee jirra. So eenyummaan Oromoo otoo qabeenyi noo daayimandiidha yookiin dahaabaan fuuni nu dhaqamee jedhee eenyummaan keenya salphamnee jira biyya san keessatti. Hanga har'aatti afaan Oromoo gaaffiin Oromoo gaaffiin taappii takka 2-3 jedhamu tokko iyyuu hin deebine. Kanaafiyyuu gaaffii Oromoo sana illee hin deebisne. Biyya ammoo tasoo jeequmsa guddaa uume. Rakkoon kun ammoo uummata Oromoo qofa irratti ta'in rakkoon kun clearly kan define ta'uu qabu
كأمم بيكو كبوم أوش حسام كل أفان إنجليزي يوكي أفان براتي توتي إجري قافين كل أمة ديمقراطي كأكورمو تيفي قافي أمة سن كليسا سن أولانتوما نما توكو سن فيدراليزمي سجلة أباك أبينيات سن سنديبسو قافين سو قاف كان إدوتي وري أما إسام برد أبكر ولاجرو وري فيدرال سيستمي مونارك سيستمي أولانتوما سن نافت إنيا سنبر بادو ورسني في وري الديمقراطي تاني سجلة في النيجر ورسني موتمان أبي كمان أنقول رجرو الرأي كراي سار بهجرة كرار بهي أمم بيت جيكوين سنتان كيس قتجرة نمني كي نكبيه كابو قافيس كني سبب سبلا مني إيش جرا بيه كاباني بيكمو كاباني تبنا تفكر في كرا يارك يد. سينا هذا النبو ما يرودر به بروفيسور تشتل ترونفول قرطاني conflict and peace بيا إثيوبيا اللي رود إيران قرطاتره waan abiyyi waadaa seene keessaa tokko biyya Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti nagaa buusuudha. Garuu gufuu nagaa kanaa ta'uu malaa kan inni jedhee lafa kaa'e tokko abiyyi daangaan Eertiraa fi Itiyoophiyaan irratti wal dhabanii daangaa naannoo Tigraay keessa jirudha. Yeroo ammaa kana abiyyii fi Isaayyaas walitti dhufeenya gaarii qabaatan iyyuu maleessaati. Hariiroon TPLF fi abiyyi amma yeroo kana qabu gufuunni uumaa jiru yookiin rakkoonni fidaa jiru kuni biyya Itiyoophiyaafis akka gaanfa Afrikaattis rakkoo akkamii qaba adeemsi wal gaareffannaan amma akka kanatti deemaa jiru waadaa seenamee fi wanta qabatamaadhaan rakkoo achitti uumamaa jiru kan akkamitti ilaalta? Amma waa'ee walitti dhufeenya Eertiraa waliin jiru kabiroollee kan gaafasa Afrikaa sanitti mul'atanii yoo ilaalte tokkoffaa warri Awurooppaa fi warri Faranjiidhaa hubannoon isaan naannoo saniif qabanii hubannoma tuffii Afrikaa irraa qabanii achi keessatti ilaalamuu qabu. Yeroo baay'ee isaan interestii mataa ofii yookaan fedhii mataa ofii qofaa keessatti waan maraa kalaalan tokko sanii lammaffaa ammoo amma rakkinni jiru Afrikaa makana guutuu akka saba tokkoo qofaatti ilaala. Malee diversity bareedina heddumina Afrikaa keessa jirtuu fi seenaa Afrikaan qabdu baay'ee isaanii dhaasanii ilaalan. Kana ilaaluu dhiisuun ammoo rakkina baay'ee walxaxaa ta'e analysiin itti kennan saniin frame san keessatti waan ilaalaniif baay'ee convince nama godhuu danda'u miti. Kanaaf amma wanni ilaaluun nurra jiru fakkeenyaaf hariiroo Eertiraa fi Itiyoophiyaa jidduu jiru keessa wanni abiyyi ittiin badhaasa Noobeelii kennineef jedhan inni argate yoo ta'e kennineef jedhan tokko isa garuu exactly dealing institutional ta'e abiyyi fi Itiyoophiyaa fi Eertiraa jidduutti sadarkaa imaammataatti sadarkaa legislationitti wanni mallatteeffameeru maal inni mee eenyutu amma paaktii treaty wayii kan mallatteeffame jedhanii kan Saudi Arabiyaa deemanii achitti mallatteeffame jedhame argeera isa jechootuma tarree galee dhaabate malee wanti hiika tokkitti qabu achi keessa hin jiru. Tokko san lammaffaa ammoo waliigaltee dhaabbanni idil addunyaa kaa'e Mallas Zeenaawitu mallatteesse. Algiers agreement isa jedhamu san jechaadha. So amma abiyyi kan ittiin badhaasa Noobeelii fudhate Algiers agreement sana hojiitti hiika jedhee dimoo. Okay, Algiers agreement san hojiitti hiikama waan ta'eef yoo ta'e immoo silaa badhaasa kan fudhachu badhaasni kan kennamuufiin irra ture. Isaayyaas Afeworqiif ture kan kennamuu malu jechaadha. Because isatu mallatteesse waan ta'eef. Wantoonni baay'een amma yeroo baay'ee namoonni Abiyyii fi Isaayyaas wal hammatanii fotoo ka'uu abiyyi ganamaa galgala Eertiraatti deddeebi'uu san kadhaadhaaf garuu nageenyi waaraan jalqabameera. Silaa daangaa Eertiraa kaasirritti kallattiin qooddatu border share ka godhu kiiloomeetira 1,000 ol Tigraay. Uummanni bulchiinsi mootummaa Tigraay ammoo
marginalized ta'eera. Borderiin jalqabame sun ammoo cufameera. Ammayyuu warri Eertiraadha kan isatti Abiyyee fi Isayyaas Afwerqii kan wal jala fiiganiif intirestii mataa isaanii qabaachuu danda'anii tariitii diina kiyyaa naaf fira isa jedhu saniin ta'uu danda'a. Waanuma TPLF'n aarsuu barbaadan ta'uu danda'a. So gama saniin yeroo laaltu wanti qabatamaan jijjiirama fiduu danda'a jedhamee yaaduun danda'amu waan jiru natti fakkaatu achi keessatti. Tokkoffaa at grassroots level uummanni jiru achi keessatti qooda hin fudhan. For that matter, daangammaan Empire Itiyoophiyaa jedhamtu kun akkaataa seera idil addunyaatiin kan daangeffameeru hin jiru bara. Kan kaabaa, okay, isuma Minilikii fi Xaaliyaanii walii mallatteessan Eertiraaf maal jidduu jiru. Gara dhihaatiin yoo fudhatte isuma Ingilizii fi Miniliffaa walii mallatteessan. Gama bahaatiinis bifuma saniin ka Oromoo fi Oromoon bakka lamatti addaan citan. Kasaba biraallee akkuma san jechaadha. Kanaaf amma sila utuu wanni kun furmaata akka argatu barbaadame. Tokkoffaa waan kana gatta'anii biyyoonni lamaan akka irratti malatan bakka hangam takkallee dadhabaa haa ta'u dhimmi kun dhimma Afrikaa laallatu waan ta'eef qaamumti isaan mariisisullee sila African Union ta'u ture. Lammaffaa ammoo wanti practically isaan irratti malatanii walii galaniirra jedhamee institutionalized ta'e hin jiru. Abiyyumaa fi Isaayyaasiin fotoo dhaabbatanii walii ka'an argina malee. Isa gama analysis warri biyyooti alaatti kennanii wal qabatee amma yeroo baay'ee wanti ta'amaa jiru Oromoo dehumanize godhuu irratti kan xiyyeeffatee jiru. Akka waan Oromoon danqaa ta'ee jiruutti mee isinitti argamuuti. Walitti dhufeenya Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu jiruufillee akka danqaatti kan isaan ka'an Oromoodha kan isaan himatan. Abiyyiin hojjechiisuu dhooggan jedhaniidha. Yeroo miidiyaa warra faranjii kana tokko yeroo laallu biloogii fa'aa isaan barreessan yeroo laallu akka waan Egypt biyyi Gibsii Oromoo warra fundamentalist ta'an fayyadamtee bishaan Abbayyaa fayyadamuuf jecha jeequmsa kana uumaa jirti fa'aa jedhanii warra dubbatantu. Which is absolute rubbish. Jechuun bishaan Abbayyaa ka Gibsiif dabarsee fuudhee kenne Gibsiif iyyuu miti Ingiliziif ka kenne Minilik Treaty 1902. Treaty 1902 abaa'oo miti kan mallatteesse yookaan TPLF miti kan mallatteesse. Kan jarri ammoo kan irra dhaabbatanii falmataa jiranii isa kana irratti dhaabbatanii kan falmatan. So waanuma Oromoo dehumanize godhuu barbaadan. Lammaffaa ammoo warri adii warri faranjii amma waan kanneen eenyu jedhan baay'een isaanii akkuma duratti dubbadhe ibidda mana isaanii keessa jiru wal bira qabaniiti kalaalan. Waa'ee gaaffii Oromoodhaa gaaffii biyya ofii deeffachuuti. Uummanni Oromoo kan jedhaa jiru jecha tokkoon afaan tokkoon Musliimas Kiristaanas Oromoo Maccaa Tuulamaa abbaa feete ta'i kan jedhaa jiru Oromiyaan humnaan qabamtee Miniliktu humnaan cabsee kanaaf abbaa biyyaa ta'uu qabnaa kan jedhaa jiran. Waa'ee politically correct ta'uu haa dhiisnu. Furmaanni isaa Itoophiyaan Oromiyaa keessaa bahuu qabdi. Furmaanni ideal ta'e. Isa kana godhuuf ammoo mari'achuu ka qophii ta'eeru hin jiru. Ganaa silaa ka amma waan kana lakkisaa jiranaa teennee waliin mari'annaa ka jechuu malee warra nafxinyaa kana. Amma garagaluu ammoo kan kadhatu nagaan haabuu jedhee kan kadhatu deemu dubbii faallaa ta'ee ta'a jechaadha. Warri faranjii kanaaf furmaata kennu hin kennan because tokkoffaa hin beekan. Lammaffaa ammoo akkuma duratti jedhee Afrikaa irraa tuffii guddaa qabu. Jechoota isaan fayyadaman mee ilaalaa. Yeroo kan Scotland ta'u Scottish Independence Movement jedhu. Catalan Independence Movement. Yeroo kan Afrikaa ta'u secessionist jedhu. Jechootuma fayyadaman irraa iyyuu ka'anii jechuudha. So amma sila biyyoonni Afrikaadhaa dhimmi kun dhimma kiyya jedhanii keessattuu biyyoonni Afrikaa bahaa keessa jiran dhimmi kun dhimma kiyya jedhanii keessatti hirmaatanii furmaata waliin explore godhuun barbaachisa. Isa kana godhuuf ammoo haqni jiru Abiyyi wanta kana purpose kana sarfi godha jechuun hin danda'amu. Dhugaa dubbachuuf ka'uu qaba. Ka'uu qabaa empire sanii nan bifna ka jedhan yoo ta'e
carraan guddaan tokko tureera. Carraan guddaan ture waggoottan 28 keessatti ibiddatti naqaniira. Gubateera sun. Kanaaf amma akka isaan jedhanii konstitushinii kana jijjiirree waa'ee hiree ofii murteeffachuu keessaa baafnee Itiyoophiyaa tokko goona. Kana jechuun isaanii ammoo nama sammuu qabuuf Itiyoophiyaa ibiddatti naqna jechuudha. So Abiyyi ammoo wanta kana furmaatatti kennisiisuu fi dhiifama naafaa godhanii warri daawwatti keessas hin qabu. Capability masanillee hin qabu, fedhiisi hin qabu, ga'umsas hin qabu waan kana gochuu. Warri naannoo isaatittis naanna'aniiran warruma yoo inni kolfan, warra yoo inni qufa'e waliin qufa'an, warra yoo inni aare waliin aaran. Kanaaf qaama akkasii irraa furmaata eeggachuun hin danda'amu. Kanaaf uummanni Oromoo gara isaa baasuun deemaa jira jechuudha. Tole galatoom. Gama biraatiin kaleessa akkuma silaa jalqaba irratti kaasuu yaalte buttaa waan